السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel زكريا بقنا قام يوتيوب channel كي يعرفتني نموني حارة تاتني سبسكرايب قلتم ماتي نفتاسن انجرا الرسكم بيكم ويادة وكوكبدي فجرا هنگا دوما سجنتا كياتي أكنا هردفتن كبجاء سنغافة ما تدرين كي هردا دوبرتين هنگا يومي ديرت سورة إسي كان قام إسي سترين قامن كان قام إسي كل سورة غرغرا shawwadamtee soobamtee hanga yoomee dhiiratti ergite jedha waan tokko tokko ilaalla hanga dhumaan hordofaa isiniin jedha. Akkuma beekamu yeroo hedduu dubartiin keessattuu dubartiin Oromoo jechaadha suuraa isaanii qaama qullaa viidiyoo garagaraa dhiiratti erguudhaan hedduu takka beekamti karaa sooshaal miidiyaa garagaraatiin namoonni dogongora kana keessatti kufanillee namootuma beekamoo namootuma ati gaariidha jettee ilaaltu namootuma ati inumayyuu hin dogongoro namni kun nama dogongoruu yuumiti nama sirriitti hubannoo qabu nama jettuudha yeroo baay'ee kan argitu jecha kan namni argee fi kan namni hin arginellee kan namni dhoksee nama rabbi yoo gaafa viidiyoon sun baay'oo nama rabbi sodaatu bira dhaqifa kan namni akkasitti dhoksee jedhisellee hedduu jecha kan bahee caalaa kan dhoofametu caala kan keessaa namni walitti ergee akkasuma dhokseetu caala. Namoota akkasiisan gaafa argitu namoota kabajaa qabu nama hin dogongoraa yoo jettee hin laalle ijoollee yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irra beekamanii namoota silaa hubannoo qabaate jettuutu dogongoree argamaa jecha. Sababbiin kun ta'e maali yoo jenna akkuma beekamu qalbiin dubartiin qalbii lama qabdi takka yoo dhungatanii baddi jedhani akkuma sanii inni ammaa kun ammoo osuma hin dhungatin iyyuu karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin iyyuu badduutti jira jecha qalbiin teenya rabbiin qalbii teenya nu haa deebisu. Yeroo hedduu itti fakkaata dubartii tana waanuma wanti hundinuu yoo afaan gaariitti haasan dubartii addunyaa kanarra dubartii wanti balleessu maali yoo jennes afaan gaariidha. Afaan gaariin qilee buusa dubartii namni waan gaarii dubartii dubbate hedduu takka dubartii san fudhachuu danda'a hedduu san dubartii san gaarii yookaan afaan kijibaa san qofaanii dubartii san to'achuu danda'a jechaadha. Yeroo hedduu dhiirri karaa gabaabaadhaan dubartii to'atti jecha arraba qofaan dubartii san amansiistee maallaqa sirraa nyaachuu dandeetti viidiyoo irraa fudhachuu dandeetti jecha kana godhe qalbii dubartii waan laaftuu taateef jecha garuu yeroo hedduu qalbiin keenya laafaadha jedhaniiti ufitti himuu qofa osoo hin taane dubartii hundas akkasii fudhachuu osoo hin taane kan akka qalbiin tee laaftuu taatu godhe uumamaan qofa osoo hin taane tokkoffaa waanumati ufii kan keeti uf goote jechaan tokkoffaa safuu kan kee eeggachuu dhabuu lammaffaa immoo amantii uumaa rabbii kan keessi uume san irraa qaanfachuu dhabuudha waan biyyaa baateef kaayoo biyyaa baate san dagachuudha osoo maatiin keen arge maal naan jedha osoo viidiyoon kun maatii kiyya bira gahee maal jedha maatiin kee ka jedhu san yaada keessa galchuu dhabuudha. Yeroo hedduu dubartoonni yeroo waa balleessinu namni kamiyyuu yeroo waa balleessu sooshaal miidiyaa kanarra miira keessa galee yeroo waan garagaraa haasa'u waan firri isaas arguu itti fakkaata. Waanuma yeroo saniif dhokata itti fakkaata. Maatiin kan kee firri kan kee yeroo ammas wajjin sooshaal miidiyaa irra jiran yoo sillee hin argine karaa hiriyyaa isaatiin karaa fira isaatiin si arguu danda'an jechaan sirumayyuu jaalalli yoo dhiirri tokko si jaallatee suuraa kan kee naa ergi qaama qullaa naa ergi miti. Har'uma si barate adeemsa keessa osoo nikaasii hin hidhatin yoo rifeensa qullaa suuraa keenya arge ittiin ergin filannoo biraa haa barbaadatu kan akka waan san isaaf gootu haa barbaadatu gaafati eenyummaa kan keessirritti qabdee fakkeenya dhiirri tokko suuraa kan kee osoo nikaasii hidhatin har'uma sitti dawwalee yookaan si wajjin haasee jaalala si qabsiisee suuraa kan kee rifeensa qullaa qaama qullaa hin argade yoo inni si gaafate ati yoo itti erguu diddaan suuraa kiyyan ergu akkana jette gaafate itti himte dhiirri sun daran si jaalata jecha nu yeroo hedduu kan dogongorre gaafa nuti suuraa kana dhoggine yooti suuraa kana dhoggatte yookaan viidiyoo kana dhoggatte waan dhiirri si ganu sitti fakkaata kun dogongora guddaan. Karaa tokkoffaa dhiirri ittiin si madaalu keessaa karaa viidiyootii fi suuraati. Maaliifuu dubartiin tun yoo viidiyoo naa ergi jedhe naa ergiti moo yoo suuraa kana naa ergite naa ergiti moo hagamta akka nama kabajaa qabu hagamta akka nama safuu eeggatu hagamta akka burullee yoo fuudhee mana kiyya keessa fide amaanaa naa jabeessite hagamta akka gaafa fuudhee bultee wajjin ijaaradhe jiruu kiyya keessatti naaf taati jedhee si madaaluufaa kan si gaafatutu jira. Siigalee dhiirri hin qaanfatu waan kamiinuu inni natti mul'isee inni na wajjin laalee inni qaama ofii natti mul'isee jira jettee ati wajjin hin dogongoriin dhiirri osoo qullaa kanallee deeme irraa bareeda dhiirri gaafa jedhame akka dubartiiti miti jecha dubartiin uffata adiidha xurii irra bu'ee jennaan hin danda'an.
Kanaafuu hedduu takka of eegaa isiniin jedha waan kana irra namoota gaafii akkasii isin gaafatan guyyaa takka osoo hin oolin bilookiidhaan ofirraa baasa. Maaliif jenna namoonni akkasii sun jireenya kan keessi balleessuudhaaf nama jireenya kan kee addunyaa tanarra akka itti badduuf sitti deemu malee nama si jaalachuuf sitti deemu miti. Abbaa manaa keeyyuu haa ta'u yoo barbaade isa nikaa sirraa hin qabne miti isa nikaa hidhatee halaala sirraa jiru miti. Abbaa ilmaan keetii gaafate gaafa viidiyoo qaama qullaa naa ergisiin jedhe gaaf sanatti waan laallattu sitti murteeffata jecha akkuma isaa san waa inni jedhe hojjechuudhaaf haqa abbaa manaa eega jettee yookaan ammoo waan abbaan manaa keenaan jedhe hin didu jettee yookaan waan na jaallatuuf abbaan manaa kiyya suuraa viidiyoo na ergi jedhedha. Kan nama tokko akkasii yaadufatu jira. Nama tokko yoo jaarsi isaanii suuraa qullaa na ergi suuraa akkana na ergi jedhetti dubbate waan isaan jaallatu si fakkaata. Obboleettii ta'e namni akkasii inumayyuu si hin jaallatu. Inni kun si jibbuudhaaf yookaan si balleessuudhaaf karaa qaccee jira. Sababa ittiin si doorsisu wayii sababa ittiin si jibbu barbaadaaf inni nu yaada kana sii kaasa jecha namni wal jaalatu wal yaada wal yaada hedduu takka wal yaada walirraa fagaatee namni wal jaalatu walirraa kara taa'ee jiraachuu hin danda'u dhugaadha. Garuu viidiyoo kan keetiin suuraa kan keetiin yaada bahuu hin danda'u. Viidiyoo kan kee yoo daqiiqaa takka laalu wanni inni itti godhu hin jiru itti obsasin jechuu dandeenye kijiba dhiirri. Viidiyoo kan keetii obsuu hin danda'u yeroo san jecha inni viidiyoo kan keessaniin si madaaluudhaaf takki hagam akka ta'e ofii amantummaa qabdu laaluudhaaf hagatamti safuu qabdu laaluudhaaf malee viidiyoo kan keessaniin jaalala isatti jiru san miira isatti jiru san ofirraa qabbaneeffachuudhaaf miti jechaan. Jaalalli ammoo kan jaalalli dhugaa kan mirkanaa'uun viidiyoo ati ergiteef saniin miti. Namni tokko yoo kabajaa ati yoo ofii kabajaa qabaatte innillee si kabaja. Yoo ati ofii kabajaa qabaatte namni biraallee si kabaja. Qaama rabbiin bareechee si uume kan qaama kan ati nu osoo har'a yoo dhibamte malee doktora bira qullaa hin teenne kan gaafa doktorri nu bar gaafa si yaalu uffata gubbaa adiidha sirraa ni gadi uffiseeti gara keessaatiin si ilaalaa jecha. Ati har'a abbaa manaa kiyya jettee nama sirraa fagoo jirutti nama yookaan si ganuu danda'utti nama waan isaayyuu hin beekne abbaa mana ni kaalla sirraa qabaattu si ganamu sin ganuu kan kee hin beektu akkuma rabbi wajjin si jiraachisa wajjin jiraatta malee fuuldura isaa qabee rabbii tokkochaa jechaadha. Haguma ilma namaatitti amanta malee ati nama kana qaama rabbiin si sattare qaama rabbiin haadha abbaa kan kee biratti yoo osoo seentee haadha abbaa kan kee qullaa afoo taa'uu hin dandeettu. Wanti addunyaa kanarra haadha abbaa kan kee caalaa sitti aanu hin jiru. Haadha abbaan kan kee si dhiqanii si guddisanii akka ati taate hunda arganii si asiin si gaane garuu isaan iyyuu waggaa 10 yookaan 11 taanaan isaan irraayyuu ni saalfatte isaan irraayyuu ni sattaratte waggaa 10 miti waggaa 9 irra saalfachuu dandeetta jecha yoo zabana kana ta'e malee. Kanaaf obboleeyyan kee hin shawwadaminaa yeroo baay'ee waan kana hin dogongorina haga dandeetti namni si jaalate kabajaadhaan si wajjin jiraachuudhaaf dursa nikaa rabbii si hidhachuu itti aansee amma wal argitee waliin jiraachuudha. Hanga guyyaa wal argitu ammoo suuraa noormaalii erguufii dandeetti uffattee sattarattee hijaaba kan keeffattee erguufii dandeetti. Kanarraa nafe suuraa qaama kan keeti gaafa inni waa'ee qaama kan keetii haasa'e gaafsani jaalalli ati qabu isa inni siif qabullee akka hir'ataa deemu akka booddeen kan kee salphina ta'e guyyama sanirraa laalladhu jecha waan hordoftaniif